Rambar badu mana tinggal tu tak tu masa hinggalu sam bica hinggalu mana tinggalu bicaji hinggaltu nafi khalas ka nafi tiol fam hinggalu ni fuda fuda isa kan akka fudu namni gode duniyaa tuubi ifiif gode waan ifiif gode Najashi duniyaan sirran fiigina deero ana qaansiima wanni kun haqa namaati. Siin fira takkaawwa siin jaallatee bultuma namaa jiguuf dhaabbattee tuunis takkaawwa nama heermuudhaan dhaabbatte. zaman akhir ini bayna gadi jaal sanama wala ni wallalte malu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا ilma Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursee salaamtaan ta'e onnee irraa burqute bikkuma jirtanitti barartee isin bira haa geessuun ja'a wanni aman dhiisan nama dhiistu wanni aman dhiisan nama dhiibsu yeruma yerooni baasni addaa dhufaa deemu jira jechuudha. Akka waan takka warra laallataniitti ajaa'iba dhagee asinitti nima warri waan hin taane ooftan warri waan hin taane asirratti ol bahatanii oofu jirtan warra dardarummaa agarsiisaa oofu jirtan dhaaphaa miskiinni duraan waan takka hin beeknes hunoo jijjiiramee jira. Miskiinni duraan waan takka hin beeknes jijjiiramee jira. Jechuun kiyya abdiin duraan nama waan akkanaa beeku dhiisiiti waan akkanaa nama magaffatu irraa tokko abdiin jaarsi duniyaadha. Arraan tana kunoo duniyaatu kana jeetiti dhalaa irratti oofaa jira. Abdii dhaapho adeera kiyya dhaaphoon siin jee maaliif siin jee beektaa? Dunia miskiina gaa yoo artees firraa naftu miciyoo niin beekaa yoo artees wayii galaafatti. ani jaarsa khiyya irratti dhalaan jaarsa khiyya laalte jechuun jaarsa khiyyaan deemtu naaf deemti sanbata barbaada khiyya qabdu san gartee wal faamnaa magaalaa sanaa keessa jirra waa hundaafu. Mee isii irraa maal dhabdeeti atiis tabiraa jalee deemtamee naa himi. Wanni isii irraa dhabdee tabiraa niin fuudhattee deemtu isiitu nadarree mana keessa jettee jala deemtu tamimee. Sama adabattaniin teenye firraa hogguu nagaan jiraattanis maa mana keessan laaquu feetan mana keessaniif duraan laaqinaatiti dhaaphaa moo isiitu tutu duniyaa kabiraas irra barbaade duniyaan gaa hogguu aarte dhiiphaa jettu malee nama waan akkasii sirra barbaaduu miti adeera kiyya isiin na cinqee isiin na darru jira firraa dhaabe qaansi. Akkam godhannan khalaas tan ofirraa gadhiisii. Isumaa siin jaa? Isuma silaan siyaa lattan? Ayyee. Gadhiisii naan jette. Ooma ajaa'ibaatu. Duba akkam jennaan akkana naan jette beekta. Isummaan tummoo? Achirratti walitti ilaallee cunaafisi. Wanni ati oofaa jirtu kun dhibbarraa dhibbatti waan sirraa hin fakkaanne. Najjaashi ati yoo maal adeera kiyya mee maal bultii namaa hedduu seenta? Yooni hafuudhu qabaa maali qabaa? Mee bikka kana keessa Najjaashi ati maaltu si galche? Mee maaltu si galche naa himi? Eddaa uummanni kun jaarsaa jaarti. Ati namni yoo bultii teesseene ni feetaa? Jaartiin tee ni feeti yoo ati si fuusifna siin jaan. Duuba tanumaafuu maan tanamaa jala deemtaa miti dhaabbuu kaa dubbii namaa keessaa. Eega kana feete duniyaan na xuuxee waan niin fuudhu qabaa ati maaltumaa siin geebi kana keessa deera. irrumattuu fuudhiin jaan haa fuudhu niin fuusisaa uwwisaa abdii maaliif hin fuusisa kabajaa namaan qabdu afaanii nama tuttuutti nama arrabsiti kunoo miyyoon Dammaruun feetamoo kami? Duniyaa dhuftee sin dammarin adeera kiyya adaba dhugattaayi. Faashina godhattan dhiirtii aman keessaafuu dhalaa irratti tana ga'an teessus irra fuunettanii miila baafattanii yaa'u. Maali onni kana fiti?
maaluma mee onni kana fide abdi duraan miskiina beena gaanuti miskiinni ni jijjiirama rabbi malee ilmi namaa ni jijjiirama baharii karaa isinii bane moo akkam isa egaa agarree jirra akka balloon icciti abdi keessaa baase agarree jirra miciyyoon san dura duniyaan dhageessee jirti akka inni dhalaa hojii deemu jiru duniyaan namni arkee fi himee jira shakkiidhaa asoo jirti balloon dhaqee iccitii keessaa baase iccitii hin baate aboo duniyaa waan akkana artii yaadini duniyaan aartuus gaa ni beeyta adabadhu irraa dhaapu maa ifiif laalxa bultii ta'e tana gyaa jiraa jirtu isiin mana keessana cinqu jira najjaashii noo kajoo isiituun kabajne maal hin kabajne fuudhu qabaa boo najjaashii ati maaltu bika kana keessa si galcha deera kiyya mee maaltu si galcha naayim waan kana keessa maaltu maa si galcheewu abdumaan fuuyisaa'u fuudhiin jaan miyyu matanaawu tungartee sin kabajjuu saayiba kee hin kabajjuu jaartii tana irrumattuu fuudhiin jaan waan hin taane keessa xillil jetteen seenin itti qaanyoo ta'u manni kun jaarsaa jaartii mucaan kun abdii kun hin fuudhu duniyaa nutti hin dhiiftu ni beeknaa duniyaan miilaa fardaanii fifiidee micoo barbaadu jirti micii immoo sana irraa ni liqimsiti dhaaphooti abdii anguma ammaa akka lajjaa malee taa'ee hin galtu hogguu jettenis hin galu eejaan malee qabdee galchuu ta'e si malatti wanni inni fuudhus hin jiru adeeroo naqaan siimaa ati najjaashiisumaa jidduutti hamaa ta'uu deema malee bikka kana keessa wannummaan si galchee hin jiru tiiticha qooshaa keessa bu'uun ta'in kaman nagama cal jettee waan hundatti lixuun barbaachisaa miti wanni tun bultii namaati bultii namaa diiguudhaaf fuudhu qabaa jechuun sirraan barbaachisu abbaa yoo fuudhu fedheef maafaa fuudhu malee ati maaltu siin gee najjaashii aboo gadhaaphaa waan hin jirreen baasinaa saboo dubbumee mantana dubbii yamantun tanarraa bu'an tanumaatu nama qabata waan ajaa'ibaati dhaaphaa garuu dhaaphaa isin kan taanes bikka isin hin nyaannes hin hooqatinaa jaarsaa jaartiin akkatti sarrafatu ni beekti jaarsinis akkatti sarrafatu ni beeka ati onnummaan abdi fuudhu qaba isii mana keessa cinqe maal joo boo ati wajji galutti hin jirtu jaarsaatee hedduu hin jirtu maalumaa kan asirra baasee si haasofsiise akka nama waan kana hunda qubabuutti akka nama sirratti cinqaa oolutti sirratti haa abdii lolaa oolutti jaartiin mee tana hunda maaltu keessi galche waan sin galchine keessa seenin najjaashiyan haqaan siima ni aartaa dhufe duniyaanis ni sarrafatti ni galfattis jaarsisii abdiin makalee hin galu joonsan oguu dawaltu ifiin galuu ta'a manatti ni gala dhaluma jaarsa namaa jala deemtuu dhiisuun hin ga'u dura maaliif abbaan haqa isaa radduu qaba kaaboo haqa isaatii barbaanne oolu akkaataa jira namni katti fuudhu yogguu takka danda'ee waan hunda guuteef fedhiisii hunda guuteef sanni fuudha adii namni maaliif walii gala manaatiin osoo haadha manarraa waan takka hin dhabin nagaa wajjiraachuu jiru niin fuudhaa kanaatu nama dhiba niin fuudhaa bahar fuudhee fatiyaan ittiin dubbanne anis niin fuudhaadha yaadde abdii fatiyaan miskiina bileesaqii tamam fatiyaan miskiina duniyaan garuu tuqan malee namantu sirraan haftu dhaapurraa naqaan sii balaan waan jiraatee siima duniyaan firaddu ta'ee raqiya dhaapu jalaa nagaan hoosiin jettee galisiin jettee hin baafatini mana keetti tol deebi najjaashiin achi taa'ee fuudhu qabaahuu ni dirartii hun cinqu jirti nama hundarra waa jettiin joo hun sin baaso naqaan siima maaliif haadha ilmoo teetiitii si baasa yoo isiin dhugaadhaan waan hin taane gochan taane waan hin taane sirratti hojjettaate fuudhi
tasaniin tuuman qabnu hin beenu waan isin mana keessaa asirratti waan jirtu jaartiin ta'e yoo sin kabajne yoo namarratti wamuun sin jette yoo kabajaa takka sin kennine yoo nama hin kabajne fuudhi rabbi afursii faqade fuudhi ta'eef kabajuu itti akkasitti nama nagayaan si hojii jiraatu jiru nama nagayaan bultii si hojii oofu jiru hogguu akkanumatti ija dheerattee irranniin fuudhette dhala akkama wal bartee hadiiqaa geessitee haadha ilmaan keetii mana dhiiftee tabiraati hojii bashannanuun sirraa bareeda adeeroo tanumichaa naa himamti haadha ilmoo teetii mana dhiiftee hogguu deemtee alaaniin bashannette rabbi ni jaalataa ilmi namaa ni jaalataa samaa haqan garreessin haati ilmaanii ilmoo hojii manaa si eegaa jirti ati alaahi bashannanaa jirta ilmi dhiiraa kun wanta kan yaadusa jaartii teessan fuutanii maan bashannasiifne hadiiqaa geessanii iddoo adda addaa geessanii mee adeera kiyya duliyaan ta dhaabbata guutu ta deemsa guutu sani mee maaltu sitti irra ta'e ta biraadha hadiiqaa keessaa hadiiqaa geessitee hadiiqatti hojii deemta maali laffa dooraa akkanaaf raadhiisaa laffa dooraa isin baafne laffa dooraa isin saaxilu waan itti qaanyootan firraa dhaabaa egaa dubbiin teessan tuun baasanu baafteetiti guyyuma guyyaarraa waa dhageenya nama dhiistu akkamit dhiifna duuba ol baanee haasa'uu malee isaanii adabatu hin teenye aboo adabadhaa matuma keessanii jaatiti tattaa keessaafuu warri ilmoo qabdan warri ilmoo qabdan ilmoo irraa qallaan tabiraarra fuudhaa deemaas maali ta ilmoo qabdu sa isin dabbartee bobaa ilatti himame bar ilmaan keessan isinii qabdu jirtii bar ilmaan keessanii qabu jirtii bar waan isin irraa irristee isin qabdu bar waan tahaaree ni jala tan sun isinii gootu isinumaa gooti duuba maaltuutu waan biraatti isin naqe aboo taa'imantana rabbi nu haa baraaru dhugaan isinii maan hordoftoota kiyya wanni amantuu waan maganfatanii duraan gaa namni wal jala yaa'a duraan namni hogguu dhufee suudii wal jala yaa'ami amma karaanis itti cufamemi wal aftee jirti dhalaal asuma garagaltee dhiirri namaa ila jaarsa lawaa ajaa'iba immoo dhaaphaa waan namaatis waan namaa beekaa dhiirti duwwaatu niirti dhiira duwwaadha deemaa kaa janadha akhiru zamaan isaan lattuu akhiru zamaan dhalaan nama barbaadaa isaan duwwaadha akhiru zamaan jirraatiti dhaaphaa waan ta'an irraa adda laalladha jaarsa namaati miti moo jaarsaa namaati miti osoo akkamatti hin jaalanneen dura dhiira takka jaarsa namaati moo akkamii jaa addaan laalladha yoo hin beeynellee hoggoo adda baafattan booda irraa hafaa jaalattanis yoo isin fuudhees kaa qalbii yoo isin fuudhees irraa hafaa waan namaatii beekaatiti irraa hafaa kun haqa namaatii yoo itti seenne akka malee taana nun dhiisan nu cafaqan hiqaanyoyna ja'aati yaada yoo jaarsa namaan ta'in aadii tawakkaladhaa heeruma dhiirtinis waan adda addaa jiraas keessa obboleeyyan kiyya tanumaan wal qabatee dhiirtinis tanuma adda deemu jira osoo jaartii manaa qabduu ilmaan manaa qabduu tabiraatiin irratti oofaa alatti wajji deemaa osoo haati ilmaanii mana jirtuu fi haati ilmaan isaa takkasi gaaf duraanii san jala boo'ee fuudha hogguu dura fuudhu haadhuma ilmaanii tarratti niin fuudha yoo tana jala boo'ee fuudha bara jala boo'ee dhiiroo eenyumaan naa fida akka uummattiin harkadha siin jaaladha adde je'eeti boo'ee fuudha eegaa harka galfatee booda hidhalti hanjamuu eegala irratti tabiraati irratti oofu eegala irratti tabiraa qabatee gana iddoo bashannanaatiin deddeemaa jiru ilmoo fi haadha ilmaanii irraanfate dhiirti zamanaatis ta'addaati tun osoo iman keessan ta'in bikka hundeerti booqa isinitti himna dhalaan akkanaatis osoo iman keessan ta'in bikka hundeerti garuu nuti waan akkanaa garuu ol baafna ifaa gorsanii jecha ifaa gorsanii dhalaan jaarsa namaa deemtu cafa qabu qabdiyuu an akka kiyyatti cafa qabu qabdiyuu maaliif kaa
deemee hattummaadhaan rabbi barbaadu jiraame karaadhaan silaa taatee jaartiin hayyamtee fi aadii takkasii hattummaan deemee rabbi barbaadu ol naqsan cafaquma qabdi akka yaada kiyyaatti namaan akkana yaadullee rabbi irraa haadhaan dhaapha obboleeyyan kiyya waan hin taanes dhala irratti hin hojjetinaa isinis dhala dhaapha waan hin taane dhiira irratti hin hojjetinaa abbaa fi ilmoo adda baasuudhaaf yaaliin godhinaa dhalaan dubraa abbaa fi ilmoo adda baasuudhaaf yaaliin godhinaa isinii gala waan hin taane hunda keessan seeninaa obboleeyyan kiyya tanuma walqatee jummaa mubaarakiin isiniin jaa jummaa mubaarak hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaa nutti nagaan nu jiraadha isiniin jenna assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh onni irraa isin jaaladha baay'ee